Fiilmichi seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, intala Iwaa jedhamtu tokko irraatii jalqaba. Mucaa Juuliyaa jedhamtu tokko duukaa suuparmaarkeetii keessa toosan jiranii jalqaba. Guyyaa dhalootaa Juuliyaa waan tureef qodaawwan adda addaa bitaa jiru. Akka dingataa Juuliyaan gaafa gara bakkeetti ilaaltu jaalallee ishee Adriyaaniin argiti. Juuliyaanis hin gammadde. Jaalalleen isheen kun akka isheen gadi baatuufis harka saalaan itti agarsiisaa ture. Iwaanis Juuliyaadhaan Adriyaan maal gochuu akka innas dhufe gaafatti. Sababiin isaas Juuliyaan Adriyaaniin hin argu jettee haadha isheetti kakattee turte. Garuu Juuliyaan eenyuyyuu tun dhaga'iin Adriyaaniin arguuf gadi baate. Iwaanis utuu isheen argaa jirtu Adriyaanii fi Juuliyaan wal dhungatanii lamman isaanis gatii wal jaalataniif yeroo dheeraa wajjin dabarsaniiru. Garuu Iwaan walitti dhufeenya isaanii kana waan jaallattu fakkaattu. Juuliyaanis namoonni baay'ee gatii isaan dhufuu danda'aniif baay'ee gammadde. Adriyaanis qulfii manaa fuudheen dhufe akkamitti abbaan koo galuu danda'a jedhee itti hime. Juuliyaanis aaruu dhiistee Eewaa bukkeetti dhungatteeni. Eewaanis gaafa kana agartee gammadduu hin fakkaattu turte. Eewaan wanta Adriyaanii hin jaalanne fakkeessitee Juuliyaadhaan akka isheen makiinaa ishee keessa galtu goote. Haa ta'u iyyuu malee dhugaan isaa kanarraa kan fagaatedha. Sababiin isaas Eewaan Adriyaan irraa jaalala hin beekamnetu qabatee ture. Makiinaa keessattis Eewaa fi Adriyaan ilaalcha addaadhaan wal ilaalu turani. Gara mana isaanii gaafa ga'anii Eewaan Juuliyaadhaan boorsaa hundumasaa akka isheen gara manaatti geessitu gaafatteeni. Juuliyaanis gara manaatti gaafa deemtu Adriyaanis akka ishee hordofu goote. Adriyaan garuu qodaa warra kaan fuudheen dhufa haadha keessa nan gargaarattiin jedhe. Eewaanis akkasuma qodaa baattee gara manaatti ol galuutti kaate. Adriyaanis akkasuma qodaa baatee ol galuutti ka'e. Haa ta'u iyyuu malee Eewaan yeroo ati baasii keessa galtu sitti darbaa jira waan ta'eef deemuu sii wayya jettee Adriyaanitti dubbatte. Adriyaanis waan tokko osoo hin jedhin gara manaatti ol galuutti ka'e. Adriyaanis Eewaadhaan haasofsiisuuf ol gala. Innis gara qophii kanaatti dhufuu akka barbaadutti hime. Ammas dhiiseenii yoo deeme Juuliyaan itti aarti. Qophiin kunis jalaa baduu danda'a. Guyyaa dhalootaa kanas jalaatti balleessuu hin qabnuttiin jedha. Eewaanis wanta tokko illee otoo sitti hin dubbatiin akka nama qodaatti deddeebisu bukkeedhaa deemte. Yoo turte Juuliyaanis gara haadha isheetti dhufuudhaan Adriyaan duukaa bishaan daakuu akka barbaaddutti himte. Eewaanis Adriyaaniin ilaalte amma keekii hojjechuu qabnaatti hin jette. Juuliyaan garuu keekii hojjechuun ganaadha jettee dhiisteenii gadi baate. Eewaanis mucaan ishee gatii ishee dhagaan jirreef baay'ee aaruu jalqabde. Mana osoo qulqulleessaa jirtu garuu yaadni ishee achuma ture. Gara bishaan qarqara kanaas gaafa dhattee ilaaltu Adriyaanii fi Juuliyaan baay'ee gammadoo turani. Iwaanis ilaalcha addaatiin ilaaluu jalqabde. Achi booddees Iwaan guyyaa dhalootaa Juuliyaaf qophii jalqabde. Haa ta'u iyyuu malee kanaan garuu gammadduu waan turte hin fakkaattu. Xiqqoo turtees isheen mana qulqulleessaa jirtu Adriyaan gara manaatti deebi'a. Iwaanis hojiirra gatii turteef hin agarreen ture. Achiis Adriyaan karaa dudduubaa itti siquun bukkee dhaabbata. Yeroo sanattis Iwaan akka Adriyaan dudduuba isaa jiru barte. Maaf akkanas jirus hin gaafatteeni. Adriyaanis Juuliyaan saaniskiriinii akka hin fiduufne ergitee ture jedhee itti hime. Iwaanis saaniskiriinicha argachuuf barbaaduu qabda jettee itti himte. Adriyaanis Juuliyaatti siqee mucaa keef jedhiitii akkan turuuf naa eeyyami ittiin jedhe. Iwaanis wanta tokko osoo hin dubbatiin saaniskiriinichi bakka harka dhiqannaa keessa jira jettee itti himte. Gaafa fiduufiif deemtus baasiin inni itti aanu sa'aatii tokko gidduutti darbaa ittiin jettee itti himte. Adriyaanis akka inni deemu barbaaddi turte. Gaafa gara mana qulqullinaatti galtu wanti tokko ishee jeeqaanii ture. Saaniskiriinicha argatte laattee booddee Adriyaan bishaan daakuu jalqaba. Isheenis barriira dhaabbattee calluma jettee Adriyaaniin ilaalti turte. Isheenis gara manaatti deebite. Adriyaanii fi Juuliyeet gara manaatti deebi'u. Juuliyeet dikooreeshinii fannifaman ilaalaa turte. Yeroo isaan manatti galanittis Iwaan Adriyaaniin dhaabbistee abbaansaa akka inni bilbilaa ture itti himte. Qulfiin manaas si bukkee waan tureef akka itti dhuftu barbaadaa jira jettee itti himte. Juuliyaanis akkasuma abbaansaa maaf akka inni dawwalee gaafatte. Adriyaanumatti dawwaluu qaba jettee yaaddi turte. Iwaanis yeroo isin bishaan keessa turtanitti neetwoorkii hojjechuu dide jettee itti himte. Adriyaanis bakkicharra rakkoo neetwoorkii akka hin jirre beeka. Iwaadhaanis haasofsiisuuf itti siqe. Iwaadhaanis carraa tokko akka ishee laattuufis gaafata. Isheen garuu ati hin deemtu taanaan Juuliyaa duukaa wanti gochaa oolte hundumasaa abbaa keetti nama jette. Adriyaan garuu laphee guutuudhaan Juuliyaa akka inni jaallatu itti hime. Iwaanis kana argitee ni kolfite. Haa ta'u iyyuu malee Adriyaan Juuliyaatti fayyadame isheetti akka siquu barbaadu jettee yaadde. Adriyaanis gaafa isheen kanatti himtu calluma jedhee ilaalcha addaatiin ilaaluu ni jalqabe. Akka dingataa Juuliyaan gara iddichaa dhufte. Adriyaaniif qulfii akka argite itti himte. Adriyaanis Juuliyaaf jaalala guddaa akka inni qabu Eewaatti hime gara manaatti deebi'ee ol gale. Gidduu isaaniitti wanti tokko waan uumame fakkaata. Takka turtees Eewaan osoo qodaa qulqulleessaa jirtu Adriyaan akka inni deemuuf jechaa jiru karaa maskootii ilaalti turte. Juuliyaanis Adriyaaniin yooma akka inni deebi'u gaafachaa turte. Hamma dandeetti deebi'ee nan deebi'a jedhee itti hime. Erga inni deemee booddee Eewaan kana argite keessa isheetti toluu dide. Juuliyaanis gara manaatti deebite. Haadha isheedhaan Adriyaaniin maaf akka isheen jibbitu gaafatte.
Eewaanis akka nama waan tokko hin dhageenye maal jettee gaafatteeni. Juuliyaanis irra deebitee Adriyaanii maaf jibbita jettee gaafatteeni. Eewaanis waan deebistu dhabde. Juuliyaanis itti dabaltee Adriyaan waa'ee kee waan baay'ee na gaafata ture jettee himte. Eewaanis maal jetteen irree gaafa isheen jettuun Juuliyaanis Adriyaaniin guyyaa xinnoo fuuldura Eewaan akka hin taanetti bishaan daakaa waan turteef ollaan ishee mootummaatti waan kasasaniiniif irra deebitee akkas akka isheen hin gooneef akeekkachiiseeni. Eewaanis gaafa kana dhageessu hin naate. Sababiin isaas kun waa'ee dhuunfaadha jettee yaaddi turte. Kun akkuma ta'ee jirutti Juuliyaan Eewaadhaan meerree aannanii keekii kanaa jettee gaafatteeni. Eewaanis qodaa aannanii kana fuudhuuf jettee gara bakkichaa dhatte. Qodicha kaastees soofaa dugduuba dhoksite. Aannanis bituu akka irraanfatte. Bituufis akka deemtu Juuliyaatti himte. Gaafa isheen uffata geeddarattu Juuliyaan immoo keekichaaf kireemii barbaachisan hojjechaa turte. Yeroo xiqqoof gara katamaatti erga konkolaachistee booddee ariitiidhaan konkolaachisuu jalqabde. Yaadni ishees Adriyaan lukaan waan deemaa tureef isa qaqqabuu ture. Eewaanis makiinicha dhaabdee gara keessaatti akka inni galuuf eeyyamteefi. Adriyaanis erga ol galee booddee Eewaan wanta tokko osoo hin haasa'iin karaa dheeraa deemte. Daqiiqaa xiqqoof garuu makiinaa kana dhaabde. Eewaanis Adriyaaniin ilaalcha addaatiin ilaaluu jalqabde. Adriyaanis itti galagalee fuula Eewaa kana tuttuquu jalqabe. Eewaanis of tasgabbeessuu dadhabdee innis ishee dhungachuu jalqaba. Erga akkas godhanii booddee Adriyaan of qulqulleessuuf gara bakkeetti ba'a. Yeroo sanattis Eewaan Juuliyaarraa bilbilli ga'anii. Eewaan garuu silkii kana kaasuu dhiistee irratti cufte. Adriyaanis Eewaadhaan kolfaa ija ishee keessa ilaala. Eewaan garuu sirrii hin turre. Wanta gooteef garuu gaabbaa turte. Adriyaan Duukaa akkas gochuu hin barbaaddu turte. Sababa kanaafisidha Adriyaan akka inni mana isheeraa deemu kan isheen barbaadaa turte. Har'a garuu of to'achuu wanta isheen dadhabdeef wanti kun uumameera. Itti aansitees Adriyaaniin sigaaraa gaafa isheen gaafattu inni immoo dhungachuuf itti siqa. Garuu yeroo kanatti Eewaan akkas gochuu hin barbaanne. Adriyaaniinis asii akka inni deemu gaafatteeni. Adriyaanis erga xinnoo ishee ilaalee booddee dhiisee ni deema. Adriyaanis sigaaraa gattee hafuura ishee sassaabbattee gara manaatti deebitee oofuu jalqabde. Kana booddees Adriyaan gatiin dhufneef guyyaa dhaloota Juuliyaa gammachuudhaan kabajji. Garuu gaafa manatti deebitu diikooreeshiniis sila hojjettee turte. Ciccitee caccabee argite. Eewaanis naatee maal akka ta'e baruuf gara keessaatti ol galte. Yeroo sanattis Eewaan Juuliyaan kiichinii keessa teessee argiteeni. Juuliyaanis Eewaadhaan maaliif silkii koo hin kaasne jettee gaafatteeni. Eewaanis sobdee silkiin koo saayilentiirra ture jettee himte. Itti dabaltees maal fayyadamtee keekicha hojjette jettee gaafatteeni. Juuliyaanis soofaa dudduubaati aannan argeen itti fayyadamee hojjedhe jettee himte. Eewaanis na'uu jalqabde. Maaliif diikooreeshinicha balleessite jettee gaafatteeni. Juuliyaan anaaf bilbilee ani duukaa jaalalummaa dhiisee jettee himte. Juuliyaanis itti fufte. Boo'icha ishee itti fufte. Eewaanis gadi jettee mucaa ishee kana qabbaneessuu jalqabde. Juuliyaanis haadha isheedhaan waa'ee Adriyaaniin kan natti himaa turte hundumtisaa sirriidha jettee boo'icha ishee itti fufte. Guyyaa dhalootaa ishee irrattis isa duukaa wal-loluudhaan guyyaan dhalootaan ishee badee ture. Haadhi ishees ishee hammattee yeroo dheeraaf wajjin boo'uu jalqabde. Garuu isheen guyyaa dhalootaa sana kabajuu barbaaddee turte. Fiilmichis asuma irratti dhuma. Viidiyoowwan akka kanaaf laayikii fi sabskiraayib gochuu akka hin daganne.